Nagaan siniif haa baay'atu akkam jirtu? Har'a mata dureen qabadhee deebi'ee waan gabaabduu waa'ee maaliif ulfaatinni qaamaa yookaan furdinni daa'immanii garaagarummaa qabaata kan jedhudha. Namoonni tokko tokko mucaan kun furdaadha, inni jalqabaa, inni lammaffaa immoo qal'aadha. Akkasumas akka isa mucaa ollaa qaamni isaa hin dabalu yookaan hin furdatu jedhanii kompileen godhu. Mee ulfaatinni qaamaa osooma nyaata walqixa argatanii, osooma walqixa nyaatanii daa'imman tokko tokko maaf furdatu, maaf qaamni isaanii dabala, tokko tokko immoo maaf qaamni isaanii akka warra kaanii hin furdatu kan jedhu haa ilaallu. Akkuma biftii fi amalli daa'immanii garaagarummaa qabu, kan daa'immanii qofa osoo hin ta'in nama gurguddaallee akkuma biftii fi amalli keenya garaagarummaa qabu, furdinni qaamaa garaagarummaa qaba. Daa'imni tokko ariitii guddina mataa isaa danda'e qabaata. Sababni garaagarummaa kunis waan hedduurraa dhufa. Nam tokko furdatee nam tokko kan qallatu waan hedduurraa dhufuu danda'a. Tokkoffaan haala nyaataadha. Beekamaadha kun. Lammaffaan qacceedha. Qacceen yookaan sanyiin kan deemu. Abbaa fi haati qaqalloo ta'an daa'imnis qallaa ta'uun isaa nafu. Abbaa fi haati immoo furdoo ta'an daa'imnis furdaa ta'uun isaa nafu. Akkasumas dalagaa hormoonota adda addaadha. Hormoononni tokko tokko jiru qaama keenya keessatti kanaaf barbaachisanii hanga hormoonota sanaadha. Akkasumas immoo fayyummaa qaamaa tokko tokko yoo dhibee fayyaa qabaatan beekamaadha. Qaamni isaanii hin dabalu. Akkasumas garuu inni guddaan yoo nyaanni walqixa hin argatu ta'e abbaa fi haati tokkoo ta'e fakkeenyaaf mucaan hangafa furdaa inni itti aanu qallaa ta'e osuma nyaata walqixa argatanii sababa gosti qaama isaanii garaagara ta'eef ta'uu danda'a jechuudha. Gosni qaama baay'ee murteessaadha. Gosa qaama namni sun qabu uumamaan qabu baay'ee murteessaadha. Akkuma beektan egaa namoonni tokko tokko sirriitti nyaatu garuu qaamni isaanii baay'ee hin dabalu tokko tokko immoo xiqqoo nyaatanii salphaamatti furdatu. Kun sababa gosti qaama isaanii uumamaan garaagara ta'eefidha. Gosni qaama namni tokko uumamaan irraa ijaaramu bakka afuritti qoodama. Isaanis kan jalqabaa ektoomorfis jedhamu. Ektoomorfis warri jedhaman kun qaqalloo fi dhedheeroo kan ta'an namoota akkasii qaqalloodha dhedheeroodha. Gosni akkasii annisaan yookaan kaalooriin isaanii hedduun furdina irra gara dheerina qaamaa akka deemu taasisa. Dhedheeroodha qaqalloodha. Kanaaf annisaan isaanii kaalooriin isaanii nyaanni isaan nyaatan yeroo hedduu gara hojjaa deema malee daa'imman akkasii gara furdinaan deemu. Kan ektoomorfos jedhamu kun. Isaan kun garuu hunda qaqalloo dhedheeroodha. Kan mesoomorfos jedhamu immoo ulfaatinnii fi dheerinni qaamaa wal madaalee akka deemu kan taasisanidha. Warri mesoomorfos jedhamu kun hojjaas hin dabalu, qaamni isaanis ni dabala. Wal madaalee deema jechuudha. Dheerinnii fi hojjaan isaanii mesoomorfos jedhaman kun. Inni garbiroon indoomorfos jedhama. Warri indoomorfos jedhamu kun immoo furdoo garuu baay'ee dhedheeroo kan hin taanedha. Furdoodha garuu dhedheeroo immoo miti. Gosni akkasii annisaan isaanii yookaan sooranni isaanii hedduun gara dheerina qaamaa dabaluu osoo hin taane akka gara furdina qaamaa dabaluu deemu taasisa. Warri indoomorfos jedhamu kun egaa furdoo gaggabaaboodha jechuudha. Dhedheeroo miti. Miksiid kan jedhamu kun immoo makaa kan ta'edha. Gosa sadan armaan olii of keessaa kan qabudha. So inni miksiid jedhamu kun makaadha jechuudha. Dhedheeroos furdoos ta'uu danda'u jechuudha. Kanaaf gosti qaama namni tokko uumamaan irraa uumame bakka kana arfanitti qoodama jechuudha. Kanaafuu egaa osoo nyaataa fi kanneen biroo walqixa argatanii sababa gosti qaama isaanii uumamaan garaagara ta'eef sababa qaama uumamaan qaban irraa kan ka'e daa'imman tokko tokko furdoo tokko tokko immoo qaqalloo ta'uu danda'u. Haaluma kanaan daa'ima tokko daa'ima biraa waliin wal bira qabnee ilaaluu osoo hin taane inni guddaan ulfaatinnii fi dheerinni isaanii akkaataa umurii fi saala isaaniidhaan sirrii moo sirrii miti kan jedhu ilaaluudha malee kompeer gochuun barbaachisu jechuudha. Daa'ima tokko daa'ima biraa wajjin gonkumaa kompeer gochuun barbaachisu yookaan wal madaalchisuun barbaachisu. Tokko tokko qaqalloo dhedheeroodha, tokko tokko furdoo gaggabaaboodha, tokko tokko immoo miksidiidha. Kanaaf daa'imni tokko akkaataa mataa isaatti guddata. Akkuma mala isaa garaagarummaa qabu akkaataa isaan itti guddatan. Ankoon qallatee kan daa'ima kalee moo furdaadhaa maaf qallataa jedhanii kompileen gochuun yookaan yaaduun hin barbaachisu jechuudha. Inni guddaan akka umurii isaatti ulfaatinni qaama isaa dabalaa jira taanaan nagaadha. Galatooma turtii gaarii.